klaba ijoollummaa kootii eegalee taphachuuf hawwaa ture Manchester Uniteditti makamuu kootti gammadeera jedhee Brian Mbeumo kutusaa akka taanutti dhiyaata. His first Premier League goal. Brian Mbeumo Ricardin goolii galchuu fi kubbaa goolii ta'uu danda'an mijeessuun qabu adduma kan jiran Director Sportii Manchester United Jason Wilcox kan ammoo England keessatti waggoota 3 darbee walitti aansuun nutti agarsiiseera jedhan. Manchester United jijjiirraa gannaa kanaan taphataa yeroo dheeraadhaaf mallatteessifachuuf irra deebiin gaaffii dhiyeessaa ture. Brian Mbeumo Brentford irraa walii galtee waggoota 5 mallatteessifate. Bara 2030 booda United yoo barbaade walii galtee taphatichaa dabalataan waggaa tokkoon dheeressuuf filannoo qaba. Manchester United jijjiirraa Mbeumof jalqaba paawundii miliyoona 65 kaffala jedhame. Boodarra immoo ga'umsaa fi milkaa'ina taphatichaa irratti hundaa'uun paawundii miliyoona 6 dabaluuf walii gale. Waggoota darban Brentford keessatti walitti aansuun goolii galchuu fi mijeessuun kan beekamu Brian Mbeumo Manchester United keessatti fooyituu lakkoofsa 19 kennameefi. Lammiin Cameroon kun bara 2019 kilaba France to'arraa Brentfordiif erga mallatteessee booda taphoota 42 goolii 70 galchuun kubbaa goolii galan 51 mijeesse. Bara dorgommii darbe ammoo Premier League Englandiin taphoota 38 goolii 20 galchuun 7 mijeesse. Lakkoofsi kun seenaa kubbaa miilaa isaatiin isa olaanaa ta'uun galmaa'eera. Ragaaleen lakkoofsa kunneen hanqina goolii galchuu Manchester United hangateen furaaf itti abdatameera. Gama xiinsammuun kaleessarraa har'a fooyyedha kan jedhe Brian Mbeumo daa'imummaa kootti fooyituu Manchester United uffadheen guddadhee amma abjuun konaaf milkaa'utti hedduu gammadeera jedhe. United jijjiirraa ganna kanaan Maatiyaas Kunyaa fi Diego Leon dabalatee taphataa sadaffaa mallatteessifachuu isaati. Has support too. It's Ekitike. And the shot and the leveller from Philip Max, his first goal for Eintracht Frankfurt. Liverpool jijjiirraa ganna kanaan si'oominaan hirmaachuun maallaqa hedduu jijjiirraa taphattoota baasuun dursaa jira. Liverpool sarara fuulduraa irratti filannoo isaa jalqabaa kan ture Alexander Isak Newcastle United taphatichaan gurguru erga jedhee booda Hugo Ekitike mallatteessifachuuf Eintracht Frankfurt waliin walii gale. Lammiin France kun har'a qorannoo fayyaaf gara England ni deema jedhame. Qorannoo fayyaa xumuruun waliigaltee waggoota 6 Liverpoolif ni mallatteessaaf eegama. Liverpool fi Eintracht Frankfurt paawundii miliyoona 79 akka walii galan Sky Sportitu gabaase. Liverpool paawundii miliyoona 69 amma ni kaffala. Liverpool jijjiirraa Ekitike dabalatee taphattoota 4 paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 90 ol baase. Marcus Rashford does it again. Ergisaadhaan Barcelonaaf taphachuuf kan walii gale Marcus Rashford kaleessa qorannoo fayyaa xumure. Barcelonaan ergisaa waggaa tokkoon ga'umsa Rashforditti gammadaa taanaan Euro miliyoona 35 dhaabbii mallatteessifachuu danda'a. Bara dorgommii darbee Sereetiliin goolii hedduu galchuun badhaasa kophee warqii kan badhaafame Matteo Retegui kilaba Saudi Arabiyaa Alkaaziyaaf walii galtee waggoota 4 mallatteesse. Atalantaan jijjiirraa Retegui irraa paawundii miliyoona 56 argateera jedhame. Kun ammoo jijjiirraa taphattootaan taphataa lammii Itaalii maallaqa hedduu itti ba'e ta'uun sadarkaa jalqabaa irratti argama. Kana dura Sandro Tonali paawundii miliyoona 55 Newcastleif mallatteessuun taphataa qaalii Itaalii ture. Amma taphataan sarara fuulduraa umurii 25 Matteo Retegui riikardicha fooyyesse. Ministeerri muummee England Keir Starmer qajeelfamni haaraa kubbaa miilaa England olaantummaan to'atu bara dhufu hojiirra wala jedhan Shifarraa Jaamboo. The Premier League and the English Football League, but soon a football regulator could have oversight of that vetting process. qajeelfama haaraa bara 2026-27 booda hojiirra ooluu kilaboota England sadarkaa liigota garagaraa keessa jiraniif boqonnaa fidee dhufe jedhamee kaleessa mana maree Englandiif dhiyaatee mirkanaa'e. Qaamni bilisummaadhaan hundaa'e kun liigota England Premier Leagueedhaa hanga liigii 5ffaa biyyattiitti jiran to'ata. Mirgaa fi itti gaafatamummaa deeggartoota liigichaa akka kabajamu deeggartoonni murtee kilaba isaanii keessatti akka hirmaannaa qaban kan jajjabeessu jedhameera. Keessumaa kilaboota gidduutti garaagarummaa bal'aan gama faayinaansiin jiru akka hin bal'annee fi qoodinsa maallaqaa haqa qabeessa ta'e uumuu akka ta'etu himame. Akka Sky Sport jedhutti qajeelfamni haaraan amma ba'e kun kilaboota jajjaboo fi kanneen irree faayinaansii isaanii laafaa ta'e eeguu fi abbootiin qabeenyaa naamusa hin qabne akka barbaadanitti maallaqa baasan
seera qofaan akka kilaba isaanii hoogganan godha jedha. Kilabni tokko abbaa qabeenya haaratti gurguramuudhaan dura qaamni haaraan kilabicha dhuunfachuudhaaf yaade eenyu akka ta'ee fi amala maal qaba kan jedhu qaama bilisaa kubbaa miilaa Ingilaandi kanaan mirkaneeffama. Abbootiin qabeenya fedha deeggartoota hin eegne qajeelfama kanaan kabaja deeggartoota akka eeganis godha jedhameera. Yeroo garagaraatti deeggartoonni fi abbootiin qabeenyaa kilaboota wal dhabdee keessa seenan mul'achaa turu ni hambisas jedhameera. Kana malees duudhaa fi seenaan kilaboota akka eegamu gochuunis qajeelfama haaraa kanaan hojiirra oola. Bara darbee FIFA fi gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa kan wal shakkisiise dorgommii akka Suupper Liigii Awurooppaa jedhamuun hundeeffamee ture. Kilaboonni liigichaa kana booda hayyama Independent Football Regulatory jedhamu kana malee eessayyuu socho'uu hin danda'an jedha. Qajeelfamicha haaraa kanarraa kilaboonni Premier League England shakkii akka irraa qaban yoo ibsamu, liigota biyyattii gara gadii keessa warri jiran baay'ee akka itti gammadan ibsameera. Hooggantoonni kilaboota fi deeggartoonni akkasuma qaamoleen ispoortii gurguddoon qajeelfama haaraa kana irratti yaada qaban ibsaniiru. Yuunivarsiitii Liivarpuulitti gargaaraa piroofeesara faayinaansii kubbaa miilaa kan ta'e Keeran Maaguweer dambiin kun kilaboota hedduu gama faayinaansiin rakkoo keessa jiran dandamachiisuu danda'a jedha. Hojii geggeessaa olaanaa liigii kubbaa miilaa Ingilaand Riik Paar ammoo qajeelfamichi riqicha guddaa kubbaa miilati jechuun ibse. Dura teessuun waldaa deeggartoota Ingilaand Saaraa Tarnar abbootiin qabeenyaa kana dura akka feeten kilaboota sadarkaa gara gadii jiran rakkoof saaxilan dambii kanaan ni sirraa'u jennee abdannaa jetteen. Dambii kana yeroo garagaraa akka mirkanaa'u dubbachaa kan turan ministeerri UKdhaa Keer Starmer hojiin kun seenaa kubbaa miilaa Ingilaand keessatti haqni kan itti mirkanaa'e murtee seena qabeessaa jedhan. And Mohamed Salah will leave the Reds dreaming of future. walakkaa xumuraa waancaa Awurooppaatiin har'a Inglaand, Itaalii, boru Jarmaniin, Ispeen waliin taphatu. Abdurrahman Amin guutusaa qindeesseraan oduu ispoortii xumureeraa turtii gaarii. Joining over 34,000 people, Jacobs Park in Basel. Biyyoota 16 hirmaachisuun kan eegalee waancaan dubartoota Awurooppaa taphoota walakkaa xumuraa irra gaheera. Walakkaa xumuraa dorgommichaan Itaaliin, Ingilaand, Jarmaniin, Ispeen waliin taphachuun biyyoonni waancaaf morkatan adda bahu. Shaampiyooniin dorgommichaa gareen dubartootaa kubbaa miilaa Ingilaand bara 2022 Seeriinaa Weegmaaniin durfamaa yeroo jalqabaatiif waancaa Awurooppaa fudhattee bara kana walitti aansitee injifachuuf morkatti. Gareen dubartoota Ingilaand kan baranaa dabalatee yeroo sadaffaaf walitti aansuun walakkaa xumuraa gaheera. Tapha walakkaa xumuraa Itaalii waliin taphatan injifachuun xumuraaf yoo darbe seenaa keessatti yeroo lammaffaaf xumuraaf darbuu isaa mirkaneeffata. Gareen dubartoota kubbaa miilaa Itaalii ammoo erga bara 1997 waancaa Awurooppaa dubartootaa Noorweey fi Swiidin waliin ta'uun qopheessaniin xumuraaf darbe waggoota 28 darban xumuraaf gahee hin beeku. Gidduu kanatti qabxiin fooyyeen garichi waancaa Awurooppaatiin galmeesse bara 2013 nuusa xumuraa kan gaheedha. Gareen lamaan kana dura taphoota 4 waliin taphataniiru. Isaan keessaa tapha qabxii waliin taphataniin Itaaliin yoo injifattu, tapha madaallii ga'umsaatiin ammoo Ingilaand olaantummaa qaba. Dursituun taphattoota Ingilaand Lii Wiiliyaamsan miidhama tapha nuusa xumuraa yeroo Swiidin waliin taphatan ishee mudate irraa bayyanachuun tapha kanaaf qophiidha jedhame. Oh, she's got a hand to it, but it goes in. The power took it in. And France lead. Tapha biroo walakkaa xumuraatiin Jarmanii fi Ispeen kan walitti fidee tapha eeggamuudha. Shaampiyooniin Awurooppaa yeroo lama Jarmaniin garee ga'umsa olaanaan imalee walakkaa xumuraa gaheedha. Nuusa xumuraa dorgommichaatti garichi Firaansii waliin yoo taphatu daqiiqaa 110 oliif taphattoota 10 taphatus injifatee walakkaa xumuraatiif darbuun isaa ga'umsa garichaa mirkaneessa. Goolii eegduun garee biyyaalessaa Jarmanii umrii 34 fi yeroo lama dhukkuba kaansarii irraa fayyuun kubbaa miilaa kan taphattu Aanaa Kaatiriin Bargar tapha Firaans injifatan irratti kubbaa goolii ta'an 9 qolachuun biyya ishee walakkaa xumuraatiif yoo dabarsitu tapha walakkaa xumuraatiinis akka eeggamtu ishee taasiseera. Aanaa Kaatiriin Jarmaniin Firaansi peenaalitiin yoo injifattus peenaalitii 2 yoo qolattu taphattuu cimtuu taphichaa ta'uunis badhaafamuun ishee ni yaadatama. Gareen dubartoota Ispeen taphattoota ciccimoo addunyaa badhaafamtuu Baalaandoor Ayitaanaa Boonmaatii dabalatee Estar Gonzaalezii fi Aleksiyaa Putiyaas garicha keessatti hammates garee
salphaatti harka kennatu miti. Dabalataan taphattoonni sarara fuulduraa Ispeen baay'ina goolii dorgommichaan galchaniin 3-4 wal duraa duubaan dursaa jiran Ester Gonzaalez fi Alexia Putellas garee dubartootaa Jarmaniif qormaata ta'uuf eeggamu. Who goes through to the semi-final? Twice she's beaten cancer.